Harka fuunee akkam jirtu nagaa fayyaanni waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atuuf aan gammachiisu mataa booranaati. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya Buddusee TV'n deebi'ee qilleensarra erga oole amma gara baatii tokkootti dhiyaachaa jira. Baatii tokko ta'uuf jedha. Egaa guyyoota kana keessatti viidiyoo namoota garagaraa isin biraan gahaa jirra. Karaa TikTokitiinis akkasumas karaa Facebook Buddusee Pageetiinis namoota kan biraa namoota garagaraa isiniif dhiyeessaa jirra. Isa kanarratti akkasiin yaadannoo qodaa jirtan nu bilbilaa jirtan argaa irra waaqayyo isin eebbisu ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Isa kanaan ala garuu torbanitti mee sagantaa lama goonaa gara kan biraa mootti daballe jennee yaada kan biraa fudhannee dhufneerra guyyaa irraa. Sagantaan nun jalqabuu barbaanne kuni mata dureen isaa kana jennee isinitti himuu dandeenya yookaan immoo mata duree sagantaa kanaaf laanne isinitti himuu dandeenya. Garuu immoo takka hirmaachisuunis gaariidha sababa ta'eef mee isin hirmaachifna. Sagantaan kun qabiyyeen isaa maal fakkaata isa jiru gabaabsee isinitti himeetanii sagantaa kana mata duree isaa akkas jedhi yookaan maqaa sagantaa kana akkas jedhi nama naa moggaasuun iyyaafachuu dhufe jechuudha. Namni tokko yoo asirratti nu barreesse comment section irratti tariitii namoonni baay'een immoo yoo jaallatan hiika bareedaa maqaa qabamuu fi yookaan immoo salphaa ta'ee qabu tokko yoo arganne kan nama kamiyyuu haa ta'u itti fayyadamna. Nama sana immoo hin badhaasna. Bilbileessa ta'u qaamaan argannee hin badhaasnaa badhaasa keenya garuu asirratti dubbachuun barbaannu yookaan immoo keessummaa keenya godhanneetu waa'ee moggaasa maqaas wajjin haasa'uu dandeenya. Moggaasii maqaayyuu mata duree tokko sababa ta'eef qabiyyee sagantaa keenyaan isinitti masa haaraa jalqabaa jirru kana. Egaa biyya nuun keessa jiraannu kana keessatti ardii nuun keessa jiraannu kana keessatti darbees immoo addunyaa nuun keessa jiraannu kana keessatti guyyaadhaa guyyaatti yeroodhaa yerootti biliqii ijaa keessatti iyyuu taateewwan ta'an danuudha har'a. Odeeffannoon immoo addunyaa isa tokko addunyaa isa kaanitti akkuma nama isiniin jedhe libsuu ijaa gidduutti tarkaanfata. Waan baay'ee ilaalaa oolla, waan baay'ee taajjabaa oolla, waan baay'ee dhaggeeffachaa oolla. Odeeffannoo kumaatamatu bilbila keenya irra dhufaa oola, fuula keenya dura dhufaa oola, gurra keenya seenaa oola, qalbii keenya to'ataa oola. Isaan kana keessaati odeeffannoon yookaan immoo taateewwan torban keessatti ta'an kan hafuuraan wal qabate jechuudha. Kan amantiin wal qabate, kan waldaa kiristaanaan wal qabate, kan tajaajilaa wal qabate, jireenya tajaajiltootaatiin wal qabate, isa akka guyyaa har'aa jalqabnu kana. Fakkeenyaaf sagantaan guyyaa har'aa hojjennu kun akka fakkeenyaatti isin fudhachuu dandeessu. Taateewwan akka kanaa kan torban darbee walitti qabneetu isin dhiyeessina. Namoonni dhageenya yookaan yaadaan hin qabne keessaaf illeetu xiyyeeffannoo itti kennine sagantaa murtaa'e sagantaan irratti isin dhiyeessudha sagantaan kun. Egaa torbee darbe kana maaltu ta'e yoo jenne taateewwan ta'an tokko tokko naannoo waldaa kiristaanaatti turaniiru akka biyyaatti kanneen nama rifaasisan kanneen immoo nama dadammaqsan nama jajjabeessan hedduun ta'aniiru. Isaan keessa qophiilee sadii duwwaa yookaan immoo taateewwan sadii duwwaan guyyaa irraatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe. Egaa baay'een keessan na beektu jedhee yaadaa gammachiisuu mataa boranaan jedhamaanii. Buddusee Maltiimiidiyaa jennee istuudiyoo kana keessatti hojiiwwan baay'ee hojjechuudhaaf kanaan dura akkuma isiniin ibse nu wajjin hojjechuu kanneen barbaadanii lallabaa bareedaa isaan qaba kanneen jettanii dhuga ba'umsa dinqiin qaba kanneen jettanii ani miidiyaa irratti dhiyaachuun barbaada kanneen jettan nu bilbilaa jennee bilbila keenya iskiriinii kanarra keenya irra nu bilbiluu dandeessu gara sagantaa keenya guyyaa har'aatti darba. Guyyaa har'aa egaa haala addaatiin sagantaa lama isinii dhiyeessa achi booddee isa dhumaa irratti immoo xiqqoo tokko dubbadheetan xumura. Baay'ee sagantaan keenya kuni gabaabaadha dheeraa miti yeroo keessan fudhattanii waan daawwattaniif guddaa godheen isin galateeffadha. Torbee dabarsine kana keessa sagantoota ta'an keessaati inni tokko gaafa caamsaa tokko bara 2026 waldaa amantoota Oromoo Finfinneetti waaree booda sa'aatii 7:00 sa'aatii 8 irraa jalqabee sagantaa guddaa bareedaa seena qabeessa tokkotu ture. Egaa baay'een keessan sagantaa kana beektu sagantaan kun maal inni yoo jettan immoo barattoota yuunivarsiitii garaa irraa walitti qabamaa turan iddoo tokkotti waaqeffachaa turan maqaa Focus Ministry jedhamuun wal arganii yeroo bareedaa tokko ture sagantaan sun maqaansaa Focus Grand Gathering jedhanii isaan Grand Gathering jedhanii akka kanaatti moggaasanii namoota gurguddaa waggoota 28 darbaniif yuunivarsiitiiwwan biyya kanaa keessaa ta'uu kolleejiiwwan biyya kanaa keessatti baratan yeroo baratan kan ammoo walitti qabamanii kanneen iddoo tokkotti waaqayyoo waaqeffachaa turan achi keessatti gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhatan achi keessatti jajjabaatan waan baay'ee dabarsantu walitti qabame. Egaa fookasii erga ijaarame jara keenyaa waggaa 28 goote jechuudha. Kan isin dhibu anumtiyyuu yeroon barataa ture yeroon barumsa barachaa ture
barumsaan alatti namni lubbuun isaa waaqeffannaa barbaada. Yeroo waaqeffannaa tureera. Yeroo waaqeffannaa ni keessatti hirmaachaa ture. Inni guddaan fookasidha. Kan isin dhibbu akka gartuu fookasiitti walitti qabamnee sadarkaa biyyoolessaatti iyyuu barruuleen faanuu maxxanee ture. Yaadattu namoonni kana keessatti hirmaattanii fookasii keessa seenaa baay'eetu darbee sagantaa dinqii waaqeffannaa ajaa'ibaa waltajjii wantoota baay'ee iddoon nutti barree ture sababiinsaa na yaadadhaan Waaqayyoo baay'ee yeroo inni nu gargaare kadhannaa dinqii jireenya barataa achi keessa jiruutiif yeroo kadhatamaa ture. Baay'een keessan gaa miimoorii gaarii qabdu jedhee tan abdii guddaa qaba. Fookasii erga hundeeffame waggaa 28 guute. Akkamittiin hundeeffame isaa namoonni hin beekne jirtu. Fookas kan inni hundeeffame namoota Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jaallatan yuunivarsiitiiwwan garaagaraa keessatti baratan keessattuu yuunivarsiitii Kiiloo 6 magaalaa Finfinneetti argamu keessatti barattoonni turanii doormii keessatti qo'annaa macaafa qulqulluutiin jalqaban. Baay'ee studiidhaan jalqabanii gartuudhaan walitti dhufuutti ka'anii utuma jedhu guutummaa biyya Itoophiyaa keessa yoo deemtan lafa fookasiin hin jiru. Lafa yuunivarsiitiin hin jiru, lafa kolleejiin jiru iddoo hundumaa jira. Akka kanattidha kan inni ijaarame. Egaa fookas ministiriidhaaf namoonni gaaffii qabu, mormii qabu, lola qabu, sirrii miti, sirriidha, rakkina qabaa, rakkina qabu, bara baluu akkas ture, bara sana akkas ta'e wantoota baay'eetu jedhama. Meesa sana yeroo kan biraatti deebii namatti duree godhanne wantoota baay'een isinitti himaa miti. Waama gabaabduu waa'ee isaa isiniin jira jedheetanii sagantaa kanarratti yeroo waaqeffannaa bareedaan tureera. Waaqayyo isaanaa eebbisuu gartuun koreen boordiin sagantaa kana qopheessan baay'ee dadhaban yeroo waaqeffannaa addaatu ture. Waaqayyo na gargaaree achitti argameen ture. Yeroo sagalee Waaqayyo dinqiitu ture. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Yeroo nagaa wal gaafachuu qaamotni akka qaamaatti kanaan dura fookasii simachaan turre beekamtii kennaafin turrellee yeroo isaan itti argamanii fookasii nagaa gaafatan maal barbaaddu maal isin gargaara jedhanii yeroo isaan itti iyyaafatan tureera. Egaa dhugaadha Waaqayyoof galannaa ta'u baay'ee yeroo namatti tolu ture. Inni kan biraan dookumentarii gabaabaan tureera. Ibsi waa'ee fookas adeemsan irra jiru kallattiin itti deemaa jiru wantoota yaadaman ibsu kennamaa ture. Isa kanaan alatti immoo fookasiin faayinaanshaaliidhaan deebi'ee of tumsuu qaba of jabeessuu qaba jedhame. Isa kanaafis immoo namoonni foormii guutaa turanii fanrees godhamaa ture. Waa'ee fookas ministirii kana hirmaachuudhaaf yeroo naqee ani akka ogeessa miidiyaa tokkotti kaameeraa fuudheen naqee namoota yartuu immoo dudubbisee isaan sana wajjin immoo yeroo qabaadheera namoonni kun eenyu fa'i maal godhanii maal jechuu barbaadu karoora maalii qabu isa jedhu immoo mee isaaniin dhaggeeffannee walitti deebina. Maqaan koo guutuun ani Abdataa Tolasaa Dhaabaan jedhama. Ani kaampaasii Addis Ababa University School of Commerce ture. Amma immoo dhaabbata dhuunfaa Giftii Construction PLC jedhamu Procurement and Logistics Division Head hojjechaa jira. Tole maqaan koo Eebbisee Geetaanan jedhama. Kanan baradhee Yuunivarsiitii Finfinnee Mooraa Miskiiloo Chemical Engineering ture kanan baradhee ergasii booddee immoo Project Management amma kanan hojjetaa jiru hojii dhuunfaa kootiiti. EJS Transitors PLC kan jedhamu hojii tranzitiiwwan ittiin bobba'ee hojjetaa jira jechuudha. Maqaan koo Milkiyaas Tichaan jedhama. Walqixxee Yuunivarsiitii Mechanical Engineeringidhaan eebbifame. Amma immoo maayirran jira Fookas Ministirii waajjira giddu galeessaatti qindeessaa ta'een tajaajilaa jira. Maqaan koo Dhaabaa Biddiiqaa Nagaoon jedhama. Lafan itti barachaa ture. Ani Wallaggattan barachaa ture. Wallaggaa Geenkoo qindeessaa Fellowship Fookas Wallaggarra jiranii qindeessaan ture. Ogummaa nan baradhee ogummaa fayyaadha. Amma immoo boordii keessaa kutaa babal'ina wangeelaa yookiin immoo Evangelism Department irratti hojjedha. Maqaan kiyyaa Naardos Cuuttaa Birriin jedhama. Kanan baradhee Mooraa Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti akka carraa ta'e Waaqayyo immoo carraa kana naa kennee yeroo Fookas hundeeffame warra keessa ture keessa tokkodhaani. Kanan baradhee yeroo sanatti qooqa ture Ingiliffaa sana booda immoo Social Anthropology baradheen jira. Maqaan koo Kakuu Lamuun jedhama. Ani Amboo Yuunivarsiitii Mooraa Haacaaluu hundeessaan ture. Achi keessatti garee dhuga ba'umsaa isatti aansee immoo meel liiderii ta'uudhaan geggeessaa waliigalaa Fookas ta'uudhaan tajaajilaan ture.
isan tajaajila caalaa mooraa yeroon ture isan argadhee iddoon itti hojjetame iddoon itti waan baay'ee argadheedha gati ta'ee fi hafuurattis foonittis immoo iddoon itti faamilii obboloota gaggaarii argadheedha. Ani waggoota 3 fi kophaa koo nama 2 wajjin waajjira keessa nama taa'edha. Kanaatiif namni amma kana daboo ta'ee yeroo si yaa'u yeroo waan ati qopheeffatte irratti dhangaa kee irratti yeroo si dhufu yeroo argitu gammachuun kee baay'ee guddaa ta'a jechuudha very obvious. Kanaatiif anarraa tariitii akka alaan mul'atutti namni Focus Ministeriin maallaqa baay'ee rees godha jedhee expect godhu jedhee eeguu danda'a. Sana duwwaa sana miti garuu alaamaan keenya. Inni guddaan maa inni Focus Family isa jedhu Focus Family qabaatee sense of ownership nama qabu nama kan kooti jedhu nama bor eessa jira jedhee gaafachuu danda'u familiin fellowshipin familiin Focus akka inni establish ta'uudha waan ta'eef inni kun immoo ta'eera isa kanaaf Waaqayyoon guddaan galateeffadhaa jechuudha. Kaayyoon sagantaa kanaa maatii Focus wal barsiisuutii fi waggaa 28 darbanii fi dhaabbanni seena qabeessi kuni namoota 1000tti lakkaa'amanii yuunivarsiitii irraa oomishee hafuuraan oomishee baasee hojii babal'isuu wangeelaatiin faarfannaadhaan kadhannaadhaan biyya keessa waldaa kiristaanaatiif biyyaaf bu'aa godhee tamsa'anii jiru. Garuu walitti qabamanii hin beekan. Kanaaf koreen kan hojjetee guyyaa seena qabeessa kana jalqabsiisee Waaqayyo isaan eebbisu. Dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee wanta guddaatu natti dhaga'ame. Natti dhaga'ame inni hundarra caalu gammachuudha dhugaaf taanaani. Namoota kana arguu qofaatu hin ta'in Focus as ga'ee arguu kootti baay'een gammade. Maaliif tarii yoo dhageessanii tutee waltajjii irraa akkuma jedhamaa ture Focus as ga'uudhaaf gatii baay'ee baasee ture. Jechuun egaa baay'ee dhiibbaa keessaas alas waan turee fi 28ffaa isaa hin ga'a jedhamee hin yaadamne turre. Garuu Waaqayyoo dhugumaan nu waliin ta'ee nu gargaaree hojii isaa nu wajjin hojjetee as ga'ee ija guddaa akkasii immoo horatee ija bu'aa guddaa amma kanarra ga'ee arguu kootiif suni baay'ee miira keessayyuu gammachuu keessa darbee miira keessayyuu nagasheera. Waaqayyoon guddaa galateeffadheera. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Focusii yeroon ture koree Focusii ta'ee tajaajilaa tureera. Egaa Focusii akkuma beekamu baay'een keenya bakka adda addaa irraatii dhufna. Yoo dhufnu immoo waan hedduu sodaan jira. Reefuu manaa baana, reefuu bakka biraa dhaqna. Sana sanaatiin wal qabatee mudammeewwan ni jiraatu. Garuu immoo Focusiin immoo sana keessaa akka nuti bakka biraatti yeroon keenya akka nuti hin banne magaalaa keessa akka nuti hin banne Focusiin nu godheera. Namoota kallattii garaagaraatiin mooraa yuunivarsiitii garaagaraa keessatti Itoophiyaa keessa taa'anii kana keessa darbanii feeloshippii kana keessa darban hundumtuu dhufanii akka itti hirmaataniif nan barbaada. Kanaan dhaabbatame itti fufa. Akkasumas boordiin Focusii nan dadhabeetuun jedhanii koree kana hordofuutiin waan barbaachisu dhiyeessaa. Sagantaan kun akka bareedu gochuutiin boordiin Focus guutummaan Waaqayyo isaan eebbisu. Sagantaan kun waggaa waggaadhaan May Day inni jedhamu caamsaan tokko 2026dha har'i akkuma kana caamsaa tokko tokkoon kan itti fufu ta'a. Gara fuulduratti namoonni sagantaa kana hirmaachuudhaaf tokkoffaa Family Focus ta'utti jiraata. Guyyaa Focus jedhamee beekama waan ta'eef iskeejuulii isaanii gama namaa sirreeffatanii kun guyyaa Focus jedhamee kan itti fufu ta'a baroota taanan illee jechuudha. Sagantaa har'aa kana baay'eema sagantaan yaadaa ture otoo ta'ee waan tanani jechaa turedha. Akka dhuunfaa kootti namoota tokko tokkottis namoota itti kaaseeru jira. Sababni isaas Focusiin warra post graduate kanarratti yoo hojjete warra undergraduate qaqqabuudhaafis ta'ee wanta kaaniif baay'ee gaariidha waan ta'eef sagantaa kanarratti argamu kun baay'ee gammadeeraan akka abdataatti. Yaa Focusiin har'a akkasiin gaazaringii akkasii grand gaazaringii qopheessee guyyaa kana namoota waggaa 28 asitti eebbifamanii walitti qabuudhaan sagantaa bareedaa kana qopheessuusaati baay'ee manni gammadee namoota waggaa dheeraadhaaf hin argine asitti argachuu kootii fi baay'een gammadee har'a ga'uusaatti baay'ee dhuman gammada. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u jedha. May Firstini akka dambiitti bulmaata Focus Ministeerii keessa yoo seenee waggaa waggaadhaan akka inni qophaa'udha jechuudha kan nuti yaadne jiru. Kanaaf waggaa har'aa fulbaana caamsaa tokko 2027 sagantaan kana fakkaatu ammas nama jiraata jechuudha. Ijoollee Focus Ministeerii keessa waggoottan 28 darban tajaajilaaf tajaajilamaa turan
amma garuu giraajuweet godhanii sababa hojiitiin iddoo garaagaraa kan jiran hunduma isaaniitii fi fookas iseen kaleessa nuti yeroo keenya humna keenya barnoota keenya kilaasii keenya qayyabannaa keenya dhiyeessinee tajaajilaa turre har'as aktiiviidha har'as hojjechaa jira kanaaf hundumti keessan gara harmeetti deebi'u gara fookasitti deebi'anii tajaajiluun mootummaa waaqayyoo keessatti waaqayyoo wajjin koorkerii yookiin istaafii ta'uudha waan ta'eedhaaf as deebi'aa kottaa hojii waaqayyoo walii wajjin hojjennaa nu dubbisaa yeroo hundumaa konneekti walaa goonuu dhaamsa jedhuun dabarsa. Namoonni argachuu barbaadan tokko weebsaayitii keenya irratti lakkoofsa bilbilaa jira, iimeeliin jira, waasaap nambariin jira, feesbuukiin jira, teelegiraamiin jira. Kanaaf karuma hundumaa nu argachuu danda'u. Bilbilaanis daayireekti nu argachuu danda'u, iimeeliidhaan nu argachuu danda'u. Kanaaf opshinoota jiran hundumaa qabna jechuudha. Egaa kana booddee guyyaa biyya Itoophiyaa keessatti guyyaan dafqaan bulaa yeroo kabajamu yeroo hundumaa meewaanii yookaan immoo caamsaa tokko akka lakkoofsa addunyaatti guyyaa barattoota fookasiiti jedhameera. Kanaafiyyuu akkuma amma dhageessan qophiin isaa immoo bara kanaa jalqabeetu haala addaatiin irratti qophaa'amaa deema gatii ta'ee fi kanneen addunyaa kamirrayyuu jirtan adaraa keessan irratti argamuudhaaf ammaa qophii jalqabaa fookasii tumsuu barbaaddu yoo ta'e immoo bilbilaan gaafadhaa bilbilli isaanis akka amma jedhame weebsaayitii qabu, teelegiraam guruppii qabu, yuutuub chaanaalii qabu, feesbuuk peejii qabu kallattii hundumaatiin isaaniin argachuu dandeessu tumsaa wajjin dhaabadhaa isiniin jenna. Qophii inni bareedaan torbee darbe ta'e keessaa inni tokko immoo sagantaa bareedaa baay'ee namatti tolu tokkotu magaalaa Finfinnee keessatti geggeeffame. Inni kunis maal faarfataa Daawit Boruu albama isaa arfaffaa Wangeelli Jireenyaa haa jedheetu faarfannaa dinqii tokko nu eebbise. Waaqayyo gooftaan maccaasaa eebbisu egaa baay'een keessan beektu faarfataa Daawit Boruu nama guddaadha, nama jaallatamaadha, nama kabajamaadha. Akka carraa ta'ee sagantaa kanarrattis affeeramee dhaqee namoota tokko callu jedhee kaameeraa fuudhee maal jettu waa'ee Daawit maal jettu waa'ee isaa mee waa jedhaa meedhee gaggaafachaa ture. Dhugaa rabbiiti waan baay'ee nama dhibu, waan baay'ee nama ajaa'ibu, waan baay'ee jechaa turan. Anaan kan na dhibu inuma dhaggeeffanna yuutii wanta isaan jedhan keessaati. Ani ijoollee ta'ee hin beekadhu namoonni gurguddoota mee isaan hin dhaggeeffanne walitti deebinu. Ishi maqaan kiyyaa Kateeloo Gammadee Bariisoo jedhama. Ani lallabaa wangeelaa Haayiluu Lammaan jedhama. Ani faarfataa Masiin Taaddaseeti Bulee Horaarraa dhufe. Maqaan kiyyaa Faarfattuu Dureetti Roobalee jedhama. Ka dhufe Godina Gujii Lixaa magaala Bulee Horaatirraa dhufe. Maqaan kiyyaa Faarfattuu Hojjettuu Wangeelaa Xurunesh Geeloo jedhama. Ani Culee Gaayaa Doolanaan jedhani. Ani asuma naannoo Garzii kana jiraadha. Dhalattuu Godina Gujii Lixaa aanaa Dugda Daawwatti dhaladhe. Amma immoo jireenyaan asuma jiraadha naannoo Garzii kana. Maqaan kiyyaa faarfataa Eliiyus Kabbadaa naan jedhanii Gujii Bulee Horaarraa dhufe. Ani Ibbaa jedhama. Gujiitti dhaladhee garuu Bishooftuurraa dhufe. Maqaan koo Seenaatu Jubaa jedhama. Asuma Finfinnee irraa dhufe. ስሜ አገልጋይ ማርቆስ ይባላለሁ። የወንጌላዊት ዘማሪ ጥሩነሽ ጌሎ ባለቤት ነኝ። Daawit Lamee jechuun fi abbaa namootaati, abbaa dargaggootaati. Nama fakkeenyummaa gaarii qabu. Faarfannaa isaa dhaggeeffachaa guddanne jechuun diqqeenummaa keenya kaanye isa dhaggeeffachaa guddanne nama baay'ee jaalannuuf nama baay'ee kabaja guddaa qabnuuf. Faarsa isaa baay'ee jaalannaa baay'eelleen faarsinaa isa keessaa garuu Anin beekaa karaa siin dhufee adoo si malee ankalee kufee. Anin beekaa karaa siin dhufee adoo si malee ankalee kufee. Deebiin waggaa 15 dura wal beekna. Hojii wangeelaa irratti kiruseedii gubbaatti yeroo baay'ee naannoo Oromiyaa hedduu walii wajjin deemnee hojii wangeelaa hojjetaa turre. Baay'ee obboleessa baay'ee jaalladhuuf kabajuudha. Baga Waaqayyoo kanaas ga'e. Faarfannaa Daawit Boruu keessa faarfannaa hunduma isaa kana ibsamuu danda'u. Kana ibsamuudhaaf lakkoo hundi isaa warra faarfannaa jaallatamu faarfannaa itti waaqeffannu keessumaa wanti hin daganne yeroo inni kiruseedii gubbaatti biyya tokko magaalaa sadiitti faarfatu utuu inni faarfannaa waltajjii irraa faarfatu hafuurri hamaan fagoodha dhiyoodha yeroo namoota baay'ee keessaa kukkufu ija kootiin kan argedha. Baay'ee ayyaana Waaqayyoo irra jira. Faarfannoonni kee hundumti isaanii humna of keessaa qabu. Waaqayyo dabalee bara kee haa eebbisu. Guyyaan irraa immoo guyyaa addaati eebbifame. Waaqa tabdan sagalee faarfannaaf ta'uu qabu. Ani faarfataa Daawit Boruu yeruma dhaladhuu dhaggeeffataati kanan guddadhe. Faarfannaa isaa
yeruma hundumaa faarfannaan isaa jireenya keenya kan yeroo hunda itti yaadannu mana waaqaa keessatti akka nuti ittiin guddannuuf akka nuti barannuuf akka nuti jaalala Kiristoosiitiin cinnee jabaannu kan nu godhe faarfataa Daawit Boruu faarfataa Daawit Boruuti. Faarfannaa isaa keessaa immoo faarfannaa ani baay'ee jaaladhu. Ani beeka karaa siin dhufee adeemsi malee hanqalee kufee. Ani beeka karaa siin dhufee adeemsi malee hanqalee kufee. Antanaaf maqaa kee faarfachuu akkan dadhabaa. Yesus nami jedhee miti waan si faarsuuf qaba. Faarfannaa jedhu kana baay'ee jaaladha. Daawit Boruu diqqeennaa kaasee beeka. Daawit dhalataa biyya kiyyaallee faarfataa nama jabaa. Waggaa dheeraan dura beekan diqqeennummaa namarratti aan guddadhe Daawit jechuun. Hayyee ishiin faarfadha. Faarfannaa isaa baay'ee jaalladha. Hunda isaatuun jaalladha. Faarfannaan jibbu hin jiru. Keessumattuu si filannoon tiyyaa waaqa kiyyaa si filannoon tiyyaa mootii kiyyaa si filannoon tiyyaa gaafa rakkoon nan fagaanne cinaa tiyyaa gaafa rakkoon nan fagaanne cinaa tiyyaa guyyaa dhabaan nan fagaanne cinaa tiyyaa. Faarfannaa jedhu akka malee jaaladha. Daawit Boruu hin beeka. Dhalataa naannoo kiyyaati. Ijoollummaa kiyyaan jalqabee beeka. Mana sagadaa tokko turre. Yeroo ani Sunday School faarfadhu inni faarfataa ture. Nama guddoo jaalannu, nama guddoo kabajnu. Faarfannaa isaa hin jaaladha. Hunda isaa jaaladha. Yeroo faarfannaa ergaa qabdu yeroo sanii alatti kan inni faarse ka amma yeroo ammaa kan ammoo jireenya keenya waliin deemtu faarfannaa tokko jira. Faarfannaan sun akkanadha guddoo beekuu dhabulee waan hunda arganne jaalala duwwaa dhabne garlaafummaa sirraa baranne garuu walii araaramuu dadhabne ati ka waan kennaa maraa hin qabdaa malaa jedhee faarfataa ture. Yeroo ammaa kanatti dhugaan jirtu yeroo sun jaalalli jira. Waan hunda hin qabnu amma garuu akkuma jirutti waan hunda qabna jaalala hin qabnu. Walii araaramuu hin dandeenyu faarfannaa ergaa cimaa qabdu of keessaa qaba jechuudha. Daawit Boruu nuuf inspirationii kenna tajaajilaaf waaqa tajaajiluuf mootummaa waaqa keessa tajaajiluuf inspirationii guddaa kenna. Isa immoo guyyuma daa'imummaarraa jalqabee beeka waan ta'eef guyyaa sagantaa isaa dhaga'uu kiyya baay'ee gammada. Baay'ee gammadeera. Faarfannaa isaa baay'ee isaan jaaladha. Tajaajilu tokkocha faarsu ta'ee yeroo maarasiin gammannaan waaqa kenna toltee amma tolle hamtuun dubbannu dansaasiin jenna yeroo maarasiin gammannaan waaqa kenna toltee amma tolle hamaan dubbannu dansaasiin jenna. Baay'ee lakkoofsaan uleenu keessaan wanni siin jennu yoo yaa siin jennee ibsina galata sii qabnu. Thank you so much. Daawit Boruun nama guddaa nama nuti guddoo jaalannu nama nuti guddaa kabajnu gaafa ijoollummaa keenyaatti jalqabee Daawit ilaalaa guddanne faarfannaa isaa dhageeffachaa guddanne kwaalitiin isaa guddaa ammoo guddaalleef diqqaalleef amala tokko qaba nama jaalata waaqa jaalata wani nu guddaa isa jaalannuuf kan yeroo marasiin gammannaan waaqa kenna toltee hamma tulle hamtuun dubbannu damsaasiin jenna yenna marasiin gammannaan waaqa kenna toltee hamma tulle hamtuun dubbannu damsaasiin jenna. Baay'ee lakkoofsaan uliin keessaan dhumu wanni siin jennu yaa siin jennee ibsina kabaja siif qabnu. Daawit Boruu ijoollummaa kootii kaasee beekanii baay'ee nama jaalladhuudha.
Faarfannaa isaa baay'een jaalladha. Ijoollummaa kooti kaasee keeyoogiraafii ittiin hojjechaa guddadhe. Faarfannaa isaa keessaa immoo waaqa kiyyaa yoo jaallatee badiisa kiyyaa seenu baay'een jaalladha. Daawit Boruu diqqeennaan yookaan dhaloota isaa bakka inni itti dhalate wal beeka. Nuti naannoo tokko guddanne inni ijoollee naanduubaati. Faaroon ani isa dursaa inni ammoo na duuba kan nama waaqa muudee kaase diqqeennaani baay'ee nama jaalatama. Diqqeennaan jalqabee afaan dhibii fi aadaa dhibii nama beekuu miti. Baay'ee nama waaqa jaalatu nama ammallee nama waaqaallee kabaju diqqeennaan hojii waaqaa hojjataa hagardhaa jiraate nama akka malee waaqa cite jechuun mirgaa bitaa fi kallaalini ijoollummaa fi nama waaqaa kennee wangeelaa fi ijoollee nu duubaa ka gatii waaqaa hojii waaqaa rabbaachee baay'ee nama an kabaju nama akka malee an jaaladhu ammallee bakka jirutti waaqi isaa eebbisu jedhaani. Faarfannaa isaa ani cufaan jaaladha ka keessaa jibbuun qabu. Faaruun isaa cufti siitu faaruun keessaa namni jibbuun jiru cufti faaruu jaalatama. Jaalan duraan si qofa beena sababa kee garaan baankeena afaan tokko taane akkana siin jenna. Teessoo keetii guutuu galaatii kenna teessoo keetii guutuu galaatii kenna. ዳዊት ቦሩን የሚያውቀው በመድረክ ላይ ነው። ዘማሪ ሆኖ ነው የሚያውቀው። አጋጣሚ እኔ ሙዚቀኛ ነኝ። ባለቤቴ ሙዚቃ ያጀብኳት አብረን ስናገለግል አጋጣሚ በአንድ መድረክ ላይ ተገናኘን፣ ተዋወቅን። ከዛ ዳዊት የቅርብ ወንድሜ ሆነ። ከወንድሜም ያለፈ ጥሩ መካሪ ሆኖ ተገኘልኝ። መድረክ ላይ ነው የሚያውቀው። በዚህ ብዙ መዝሙሮች አሉ፣ ግን አንድ መዝሙር ልዘምር። አማሌ ገና አማሌ ገና ዋቂያ በልበለና በና አማሌ ገና ኢየሱስ ክያ በልበለና በና አይ በልበለና በና አይ በልበለና በና argitanii tokko deebii inni kana maal jedhu ani hin beeku. Keessumaa namoonni tokko umriin isaanii homaan jedhu garuu deebiin baay'ee dulloomsuu barbaadaniiru natti fakkaata. Dhikkummaa kiyyaa kaasee deebiin dhaggeeffachaan guddadhe yeroo isaan jedhan dhageenyeerra. Dhugaa dubbachuudhaaf innis immoo ijoollummaa isaatii kaasee waaqayyoon faarfachaa dhufe baay'ee nama jaallatamaa nama tasgabbaadha. Dhuga ba'umsa isaa akkuma dhageessan nama xiqqaadhaan jenne nama guddaadhaan jenne amala isaa suma kaleessaa argitan boris isuma sanaa. Nama dinqii sagantaa bareedaa ture. Waaqayyo gooftaa maccaasaa eebbisu. Sagantaa kanarratti faarfataa Phaawulos Tagaanyii, Guutuu Shifarraa, Salamoon Alamuu namoonni kan biraa lallaba bareedaa yeroo dinqii ture. Waldaa Addis Kidaan Kaahanaati kan Garjiitti argamu yookaan immoo waldaa Yoonaataan Akililuu tajaajila Yoonaataan Akililuu hundeessetti Maarsiil TV jechuudha. Achitti ture. Galmichi baay'ee bareedaa. Saawundii isaa wanti hundumtuu dinqii ture. Waaqayyo gooftaa maccaasaa eebbisu jechuu barbaanna. Egaa faarfannaa isaa keessaa kamiin jaallattu jedhee yeroon gaafadhusi faarfannaa dinqii faarfachaa turani namoonni kuni mee gammachuu isaanii immoo maal jedhanii ibsuufi dhugaadha. Waan isaan jedhanii itti fufee dhaggeeffanname maal jedhanii immoo gammachuu isaanii si ibsu deef tarii nama baay'eetu dhufee baga gammaddee siin jedhe ta'a. Kan warra kanaa garuu hin dhageenyati mee dhaggeeffadhu. Deeva nama guddoo si jaalannuuf si kabajnu baga waaqayyoon guyyaa har'aatiin si ga'e baga gammaddee guddoo si jaalannaa si bira jirra waaqayyoon si haa eebbisu itti fuf. Faarfataa keenya faarfataa Daawit Boruu abbaa keenyaa fakkeenya dhalootaa baay'ee si jaalannaa nuti ilmaan ta'e kenna keessa kee jiruun baay'ee eebbifanneerra guyyaa kana bira geettee arguu keetitti immoo baay'ee gammanneerra baga gammaddee gammachuu keetti arguu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Nuuf jiraadhu nus waliin jirra. Afaan qofaan otoo hin ta'in gochaanis waliin jirra.
Ani akamalee gammadeera maafennaa obboleessi kiyyaa faarfataan Daawit Boruu adda eebba faarfannaa isaati gammadeen achi ka'ee dhufee baga waaqi si gargaare obboleessa kiyya faarfataa Daawit Boruu nama jaallatamaa nama kabajamaa akkuma kana nama balchummaa keetiif dansummaa keeti waan waaqa si keessa jiru argee alle gammadeera baga waaqi si gargaare si jaaladha baga gammaddee baga gargaaramtee jechuu barbaada. Daawit Boruu baga gammaddee baga waaqi si gargaare eebbifamii jechuu barbaada. Deefoo baga waaqi si gargaare jila guddaa kana si dhaqqabsiisee baga waaqayyo si gargaare. Congratulations. Obboleessa kiyya faarfataa Daawit guddoo si jaaladha guddoo si kabaja ati nuu fi ijoolleen hundumaa dhuftullee fakkeennaa guddoo si jaalannaa guddoo si kabajnaa. Thank you. Daawit ko baga ganansi ga'ee waaqayyo jireenya kee bara kee hundumaa nuufaa eebbisuu si jaalladha. Daawit obboleessa kiyyaa baga gammadde guddoo si jaaladha si kabaja baga waaqayyo carraa kana ittiin si ga'e waaqa guddaan bara keetiif maatii kee hojii fuula kee duratti afasii eebbisu kana caalu enna amma hunduuballe waaqayyo bara baraan si eebbisu naa eebbifan. Congratulations. Baga gammadde Deef. Dhugaa waaqayyo. Anis as Buddusee tiiwiirra. Waltajjiin kun ganama qanitti moggaa malee as waltajjii kanarraati baga gammaddee baga waaqayyo si gargaare miixuu dadhabbiin kee yaaddoon kee yeroo dheeraa baga lafa sii qabatee baga waaqayyo si milkeesse nama jaallatamaa nana siin jechuun barbaada. Waaqayyo gooftaan macaasee haa eebbisu siin jechuun barbaada. Faarfannaa Daawit Boruu kana dhaqxanii YouTube isaarraa gootanii irraa gashuu dandeessu. Daawit Boruu jedhaati YouTube search engine irratti barreessaa isinii fida irraa galcha. Wangeelli jireenya jedha. Inni kan biraan sagantaa torbee darbee ta'e keessaati gaafa roobii darbe galgala gaafa manatti galu guyyaa guutuu Facebookiin ilaalleen turani maaltu jira dhee hojii wayii tokkorran oole galgala akkuma carraa manatti galeetan gaafa Facebookii banu namni hundumtuu oduu naasisaa tokko maxxansa. Dhugaa waaqayyooti naasuun isaa nama tokko keessaa ammayyuu hin bannee namni tokko ammayyuu hin amannee. Namni tokko immoo waan tokkoyyuu ittiin fakkaanne kanneen qoosan kanneen waan meeqa jedhan waan baay'eetu jira. Taatee sanarraa garuu waan tokkoon baradhe. Isa dhugaa isinitti himuudhaaf maaltu ta'aa jira biyya kana keessatti maaltu raawwatamaa jira dargaggoonni keenya maalitti jiru waldaan kiristaanaa maalitti jirti maaltu ta'aa jira dhugaadha gaaffii guddaan of gaafadhe. Eenyu kan amma itti gaafatama kana fudhatu. Eenyu kan waa'ee lubbuu badaa jiru kana dargaggoota kana namumti itti yaadaa jiru waan jedhu tokkoon dhugaa waaqayyooti of gaafadhe. Mucaan boonii jedhamtu yookaan boontuu waqtolaa natti fakkaata mucaan kun maqaan ishee kana mucaan akkana jedhamtu kuni darbee marsaalee hawaasaa irratti nan argaan. Akka carraa ta'e immoo abbaa warraa ishee wajjin guyyaa tokko waltajjii hojii irratti sola garree wajjin dubbanneerra. Baay'ee ijoollee nagaadha baay'ee ijoollee jireenyaaf dhama'anidha. Egaa namni yeroo hundumaa jireenyaaf dhama'u waan hundumaasaa bakkeetti baasuun miidiyaatti fiduun gaarii akkuma ta'ee jiru immoo miidhamni isaas maal akka ta'e argaa jirra. Takka of eeggannoon beekumsaan gochuun hubannaan gochuun akkuma barbaachisu akkuma kanatti of gadhiisii gochuun immoo miidhamni isaa maal akka ta'e argaa jirra. Tarii mucaan kun maaliif of ajjeeste? Maaluma taateetu maaluma dhabdeetu namoota baay'eetu gaaffii kana kaasaa ture namoota baay'eetu waan baay'ee dubbachaa ture har'as xiinxala mataa isaanii kennaa jiru yaada mataa isaanii kennaa jiru nuunis isa sana keessa deemnee diiteelii waan nuun ilaallannetti itti bu'uun barbaannu garuu irra jireessi yaada kennaa jiran yookaan immoo asirratti haasa'aa jiran maayinni koomantii namoota yaada namoota arrabsoo namoota dhugaadha viidiyoo tokko gaafa laaltan. Biyya kana keessa safuun eessa dhaqee? Naamusni eessa dhaqee? Namummaan eessa dhaqee? Bara namitti namaaf gaddu, bara namitti garaa namaa laafu, bara namitti nama balleessaa jiru tokko hamma kana yookaan nama dhama'aa jiru tokko hamma kana hojii koo hidheetti roobee arrabsu kun eessaa dhufe jettanii gaaffii akkasiin gaafattan isin godhaa. Yeroo garagaraatti maaloo na dhiisaa jechaa turte mucaan kun anufiin ajjeessuttee faa yeroo isheen itti wangeela fudhattee ani nama waaqayyoo waaqeffatudha ani nama mana isaa keessa wangeelli jiru dhattee yeroo isheen deebilaattu argaa turtanii garuu immoo of ajjeesuun jedhu kun darbee yaada ishee keessa tureera hin beeknu gaa amma kanatti garuu wanti lafee ishee cabse
wanti akka isheen tarkaanfii kana fudhattu godhe kana booddee biyyi lafaa kun nagaa akka isheen jettu wanti godhe immoo maali laata? Dhugaadha. Hunduma keenyaaf gaaffii guddaadha. Mucaan kun nama akkamii turte yoo jettani mucaan kun baay'een keessan akka dhageessan karaa irratti liistiroo hojjechaa turte suura ishee tariitii marsaalee hawaasaa irratti argitaniitu ta'uu danda'a. Mucaan kun baay'ee kan isin dhibu baay'ee dhamaatee baay'ee kuftee kaatee yeroo isheen carraa buusuudhaaf yaaltu suura ishee isas argeera baay'ee nama dhibannis baay'ee hojjechaa turte. Isa kanaan alatti immoo darbee akka namoonni natti himanittis anis argee beeka galgala tiktookii irra laayivii teesseetu carraa buustee akka isheen jireenya isheetiif baay'ee dhamaatu abbaa warraa ishee immoo hojii suuraa viidiyoo hojjeta. Egaa ijoolleen kun reefuudhumallee mana geeddaratu reefuudhumallee toora galaafii jira. Kana gidduutti maaltu dhufe ni jedhu gaa qaamolee baay'eetu irratti haasa'aa ture namoota baay'eetu irratti haasa'aa ture. Dhugaa dubbachuudhaa fi kan boonii yookaan kan boontuu kun bakkeetti ba'e gatii mucaan kun beekamtuuf malee dhoksaatti dargaggeessa meeqatu fajjeessaa jira laata? Nama meeqatu namatti himatu dhabee achumatti biliqee of balleessaa jira laata? Hafuurrumti nama ajjeesu kun eessaa ba'e? Waldaa kiristaanaa keessatti ergaan akkasiin dhufne? Akka namoonni of eeggatan akka waaqayyotti jabaatan wanti akeekkachiisu baay'een hin dhufne. Mata duree baay'ee irratti nama dubbachiisudha. Mata duree baay'ee akka namni haasa'u nama godhudha. Ishee duwwaa miti tariitii immoo namoonni nuti amma tarii viidiyoo kana ilaaltan du'a hawwitanii hin beektanii jireenyi isin nuffisiisee du'uunaa wayya kanaa mannaa amma jechaan jirtanii. Namoonni waaqayyoo gurguddoon kan akka Eeliyaas fa'aa fakkeenyaa fidhatanii macaafa moototaa 19 irraa yoo dubbiftan lakkoofsa 4 irraati an abboota koorra hin caalu na ajjeese dhee waaqayyoon kadhateen ofii isaaraatii tarkaanfii fudhatee ta'uu hin taane. Namoonni nuti du'aa hawwan jiru. Daawit immoo naaf du'aa gidduutti tarkaanfii tokko tafeedha. Du'i iddoo baay'ee jira. Biyyi lafaa kun waan hin taane tokkodha bakka. Salamoon immoo yeroo inni dubbatu dhageessanii yoo ta'e wanti hundumtu waa'een baasu. Waa'een baasu kantu. Dhugaa waaqayyo isinitti dubbachuudhaaf hiikuma jireenyaa yeroo namni itti dhabe yoo jiraate bara kanadha. Garuu of ajjeesuun furmaataayii yoo jettan miti. Lubbuu waaqayyo yeroo isaatti isumatu fudhata. Nu waaqayyo wajjin waliin lollu. Sana keessa sinannu. Kanaafi mata duree kana wajjin wal qabatee waan baay'ee ka'ee amma BBC'n irratti gabaasutti BBC'n kan namoonni baay'een jaallataniif irratti odeeffannoo baay'ee argatan. Marsaalee miidiyaa hawaasaa kanarratti kanneen afaan Oromoo dubbatan bira darbee namoonni kan biraan baay'ee beekamtii qaban hedduun illee tiktookaroonni biyya kana keessa jiran yuutuubaroonni ogeeyyiin miidiyaa hedduun amma irratti barreessan irratti. Dhiibbaa miidiyaa hawaasaatiin mucaan kun of ajjeesuu ishee haalota dhufan kana gaaffiiwwan dhufan kana yaadota dhufan kana to'achuu dadhabdee lubbuu ishee gaggeessuu ishee sana booddee immoo namoonni baay'een dabareenoo kan eenyu jedhanii hamma jedhamtiiree dhiibboorra ga'urraa kan ka'e arrabsoorra ga'urraa kan ka'e gaaffii barreessaniitti. Wantichi namoota baay'ee aarsee namoota baay'ee naasise. Angaruu qaamota tokkoon gaaffii gaafachuu barbaada. Qaamota dhimmi kun isaan ilaallatu. Qaamota namni baay'een akka salphaatti bira darbe isaaniin gaaffii gaafachuu barbaada. Qaamonni kun eenyu yoo jettan namoota waaqayyo yeroo kana saba isaatti kenne. Namoota yeroo kana waaqayyo lubbuu dargaggootaatti kenne. Warra luboota jedhaman, paastaroota jedhaman, raajota jedhaman, tajaajiltoota jedhaman, warra hoolota koo tiksaa jedhe, warra ilmoolee koo eegaa ittiin jedhe, bobbaasaa warra ittiin jedhe eessa jiru? Dhaloonni kun maalitti jira? Namoonni mucaa kana arrabsan irra jireessi isaanii warra waldaa keessaa tajaajilanidha. Warra waldaa keessa oolanidha. Warra waaqayyotti hin amanna jedhanidha. Kun dhugaa bakkee jirudha waliin sobnu. Warra hin tajaajilla jedhanidha. Warri ba'anii fuulaa fuulatti mucaa kana arrabsaa turan. Har'ayyuu namoonni komantii hamaa barreessan, yaada jibbisiisaa barreessan, akka namni gara kan biraatti deemu kan nama godhan hojii akkasii kan hojjetanii har'ayyuu isaan masaatu.
Eessa jirtu tajaajiltoonni? Maal gochaa jirtu? Dhaloonni maal barataa jira? Waldaa kiristaanaa keessatti maaltu godhamaa jira? Maaltu deemsifamaa jira? Bor waldaan kiristaanaa abdii akkamii qabdi? Waaqayyo yoo dhufe maal lakkaa'ee isin harkaa fuudha, nu harkaa fuudha, maal nu gaafata? Gaaffii kanan gaafachuu barbaada. Akkuma salphaatti akka warra kaanitti odeessitanii darbitan yoo ta'e hin darbamu. Akkuma salphaatti of ajjeeste iddoo akkasii turte akkas goote mucaata akkas godhe isheet akkas godhe namoota akkas jedhe jettanii dabartan yoo ta'e no sin ilaallata na ilaallata. Nu ilaallata dhimmi kun dhaloota irratti akkamitti hojjechuu qabna. Waa'ee marsaalee hawaasaa yookaan immoo miidiyaa amma dhufan kanaa isa immoo ciraadhumayyuu nuun hin beekne maqaa geeddaratee haala garaagaraatiin achi as ba'aa jiru waa'ee miidiyaa yeroo kan biraa bal'inaan irratti dubbachuu yaalasa. Yookaan ogeeyyii dhimma isaa ilaallatu waametan irratti dubbadha malee waldaan kiristaanaa akkamitti miidiyaa fayyadamuu qabdi inni jedhu iyyuu gaaffii guddaadha. Miidiyaa immoo fayyadamaa jirti inni jedhu gaaffii guddaadha. Garuu namoonni keenya barattoonni waldaa kiristaanaa keessa jiran amantoonni fayyadamaa jiru. Beeknasa. Isinis beektu. Kanaaf hojii manaa akkamiirra jiru paastaroonni? Hojii manaa akkamiirra jiru luboonni? Tajaajiltoonni raajonni? Hojjettoonni wangeelaa? Namoonni annan tajaajila jedhanii namoota fuuldura dhaabbatan maal barsiisaa jiru dhaloota? Nu gaafata Waaqayyo. Nu gaafata. Dhaloonni gaaffii qaba. Disipiliinii barsiisuun, safuu barsiisuun, qajeelina barsiisuun, dhugaa barsiisuun, gad of qabuu barsiisuun yookaan immoo sodaa, jaalala, kabaja, eebba wantoota jiran wanta dargaggeessi tokko baruu qabu barsiisuun kan eenyu akka ta'e egaa isin wajjin falmiin naqu beekamaa sababa ta'ee fi keessuma baay'ee wantootaan baay'ee gaddee mucaan kun awwaalamteetu guyyaa 3 illee hin buliin harmee ishee gara marsaalee miidiyaatti fidanii dhufanii tariitii wanta isheen ilaallanne wanta ishee ilaallatu sana booddees wantoota baay'ee na rifachiise wanti bitaanatti galee waan garatti geessu dhabe naman gaafadhu dhabe tokko immoo namni erga du'ee booddee maaliif akka sooshaal miidiyaan isaa hordoftoonni isaa dabalan. Gaafani haasaa kana isinitti haasa'uudhaaf cheekii godhu gara 50,000 olii dabaleera guyyoota sana keessatti. Guyyoota kana keessatti hordoftoonni mucaa kana. Harmee ishee immoo marsaalee hawaasaa irratti tu gadda ishee illee hin baafatin fidanii dhufanii argisiisuun nama baay'ee naasisee nama baay'ee gaddisiisee. Egaa akkuma dhimmoota baay'ee irraanfanne mata duree baay'ee irraanfanne kan mucaa kanaas hin irraanfatama. Garuu namoota gara kanaatti deemaa jirantu jiru. Namoota tarkaanfii kanaatti deemaa jirantu jiru. Namoota qobaatti seexanni karaa miidiyaalee hawaasaa kanatti haasa'utu jira. Kanaaf yoo adaraan isin kadhadhaa namoonni hojii wangeelaa hojjetan itti gaafatama qabdan dhaloonni nu harka jira jettan waan tokko godhaa Waaqayyoon kadhadhaa. Kanarraa kan hafe maatii boonii akkasumas obboleessa keenya Yoseefiin Waaqayyo gooftaan maccaa isin jajjabeessu jajjabina isaa isiniif kennu jechuun barbaada. Yeroo darbe faarfataa Addisuu Qanaa wajjin haasa'een ture. Miidiyaa hawaasaa jechuun billaa qara lamaatidha. Nama qabaasaa beeku malee baay'ee nama miidha. Dhaqasiin mura galasiin mura. Wanta nuun haasofnu wanta nuun fudhannus qabaasaan beeknu yookaan immoo faayidaasaan beeknu taanaan wanta baay'ee nama miidhudha. Waaqayyo hubannaaf ogummaa nuuf kennu. Egaa taatee torban kana ta'e keessaatii torbee darbe ta'e kana keessaatii inni guddaan nama baay'ee naasisee fi boosisee akkasumas immoo rifachiise keessaa inni tokko isa kana. Waaqayyo gooftaa maccaa nuun gargaaru. Qophiin koo har'aa kana fakkaata ture. Tariitii guyyaa jalqabaatii reefuu akka kanatti ba'ee kaameeraa wajjin namootatti haasa'uudhaaf jalqabuun koo sagantaan akka kanaa salphaa miti. Gara fuulduraatti immoo viidiyoowwan hojjetaman yaadota kaan irratti gara reaakshiniitti nan deema. Waaqayyo gooftaa maccaa na gargaara jedhee abdii guddaan qaba. Garuu miidiyaatti fayyadamuu baruu qabna. Miidiyaatti tooraan, seeraan, haalaan itti fayyadamuu baruu qabna. Kanneen baruu barbaadan, beekuu barbaadan, nu wajjin hojjechuu barbaadan ammas nu bilbila, nu tumsa, nu wajjin hojjedha. Waaqayyo gooftaan maccaa isin haa eebbisu. An Gammachiis Uummataa Booranaan ture. Anaa wajjin immoo ogeessa kaameeraa fi gulaalaan sagantaa kanaaf Abdii Tsaggaayee tureera. Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u. Yeroo gaarii.